السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هردفتوتا في خبجمتوتا تشاينا لابد مجيد اوفيشال هكسما فيسبوك ابشال انه هردفتان انت خيسنو هكذا فيديو قنا نولين ترى قما دوبات الردام سجابات نسيف كبا ان شاء الله تكاو قما كومنتيتي يا دخينا بريسوني دنديس ان شاء الله قما فيديو قنا تجيو اودون سندبر سيني channel داوچا جرتو خنا سبسكرايب غوتي جرتا akkasuma laayikii yoon godhin laayikii godhi sabskaraayib notifikashin mallattoo oolee irra kaa'ichuun dagatina isinii jecha seenaa babbareedduun akkaan isiniin dhaqqabutti inshaallah hoggaan fiidoo gaddiis akka jarjaran isin dhaqqabtutti inshaallah seenaan irraa huyyoo arabaa takka irraa kan taate maamaa arabaat irraa biyyoota arabaa kana keessatti kan taate seenaan tun inshaallah hagadumaa kanaan na waliin tura inshaallah hoyyoon arabaa takka takkaa'u ummaan arabaa takka turte biyya hoggaanii fi bira qonnee hedduu takka nama akkaan ibaadaa godhu turte hedduu takka nama akkaan salaata fi jabeeffatu ibaadaa ofii sakkaa fi sommana akkaan nama heddumeessuudha akkasumas nama hajjii yeroo hedduu godheeti umraa fi hajjii yeroo hedduu deddeebite amata hedduu hagooteedha akkasuma isin umriinis nama guddaa kan turteedha kana caalaa miti akkasuma yeroo hedduu takka isin miskiina sadaqattee salaattee waan hunda gooti duba tana caalaa bira kutee seenaa takkaa'u taariikha ajaa'iba mudannoon ajaa'iba takka isii mudate eessatti gaafa isiin duutu du'a isii irratti mucjizaan ajaa'ibaa takkaa'u wanni ajaa'ibaa takka isii mudate ummaan tuni gaafa duutu du'a isii irratti mucjizaa ajaa'ibaatitu mudate ummaan tun gaafa duutu ilmaan dhiiraa hedduu dadhalte akkasuma ilmaan sii dawwalanii sheekha imaama gandaatiin akkanatti ummaan teenya duute nama tokko kan hawweenkaa takkaa'u nuuf ergi nama isii nuuf dhiquu akka malee dhiquu beekuu jaaniin akkasuma imaamni gandaatis hawweenkaa takkaa'u haadha mana biraa takka ergee fi dubartii takka ergee fi dhiqi je'een akkasuma dubartiin tun dhuftee dhiquudhaaf gama siree bakka isiin irra ciisi jirtutti dhuftee dhiquudhaaf itti seente garuu maaltu bakka tanatti ta'e hin mijjooyne dhiquun maaltu mudate haadha manaa tana bakkursi siree isiin irra ciiftee bakka itti duute tanarraa kaasuu dadhaban akkam taate itti dhintee bakka sun irraa sossoo'uu dadhabde subhaanallah subhaanallah maaltu mudate ta'u jettee nagaafachuun oolu niin beekaa nama akkasiin ibaadaa heddummaatu kan rabbii isaa akkasii gabbaru maal balleessee mucjizaan ture isa mudate jechuun oolu haga dhumaan na waliin ture siifiin hima inshaallah akkasumatti dubartiin tun yeroo dhiquudhaaf silaa isii lafarraa kaasan ka'uu didde itti dhintee nama lama yaamattee qotaana waliin qabaatanii gaafa qaban bakka tanarraa ka'uu didde akkasumatti hawweenkaa kana qaanii imaama gandaatii dawwalanii mudannoo isaa mudate takka takkaan itti himan jechaadha dubartiin tun yeroo itti himtu akka jeen imaamni bakka sadiin carqii gama morma isiitiin carqii jala baasaadhaatii gama mudhii isiitis carqii jala baasaa gama miilaatis carqii jala baasaa qaama isiin qabatina carqii tana sadan qabadhaatii lafarraa kaasaa je'een okay jedhanii akka inni je'een kana godhanii lafarraa kaasan harka isaaniitiin hin qabanne meetii jechaadha fuudhanii gama siree itti dhiqamtuu geessan gaafa dhiquudhaaf dubartiin tun dhiquudhaaf dhiqamuuf haatu dhiqanii dhiquun duratti wadda'uudhaaf istanyaa godhuudhaaf jecha qaamatti bishaan naquudhaaf haate dubartiin tuni akka nama fayyaatitti harkaan ofirraa qabde dubartiin duute tuni subhaanallah innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun maali badiin isii takkaa'uu rakkoon isiin qabdu maali gaafa dhiqamuudhaaf harka ofirraa qabdu rakkoon isii maali jettee yaadda innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun eegaa harkaan ofirraa qabde booda rifattee dubartiin dhiquudhaaf deemtu tun akka malee rifattee irraa utaalte ana khalaas meetii tana hin dhiqu jetteen imaamatti dawwaltee imaamninis laa akkasii miti jeen odoonii fi gama kanatti mukutannoo hin garlee ilmaan sii gaafadhu isiin tuni gaafa dura maal dalagaa turte jii gaafadhu jeen gaafa ilmaan sii gaafattu ilmaan sii akkana jechuudhaan deebisaniif ummaan teenya nama akkaan ibaadaa addumaatu nama akkaan sadaqatu akkasumas salaatu akkasuma nama hajjiillee yeroo hedduu godheedha garuu ummaan tiyya waan qabduutu jira maali wani takkittiin jennaan akka malee nama walit diruudha jedhaniin ummaan tiyya hatta nama biraa walit diruu bira kuttee nuti ilmaan siitu walin nu diraa turtee jedhaniin akkasuma obboleessoo if gaafattee ati yoo haga as geesse nama walit dirtee ni beekta akkasumas fi namni walit diramanii ni beekta obboleessoo kanaan dura yoo nama walit dirtee jiraatte
obboleessa kiyya nama dhiifama gaafadhu akkasuma afaan keetii fi harka keetiin namarraa nagee bahi maaliif yoo naan jette obboleessuu kiyya namni kun hanga kana salaatee ibaadaa kana caalaas gaafa jennuun nuti yaa ummaa waan akkana kana ofirraa dhiise sirraa hin fakkaatu gaafa jennuun ani nama akkaan ibaadaa oddummaa ta'u sawaabaan an dalagadheetu hamtuun an dalagurra hedduudhaan nun jettii jaanii deebisaniif ilmaan kun akkana jechuun gaafa deebisaniif waan ta'e kana hunda imaamatti himan akkasuma imaamninis وهم وديناف استنجان قريناف أكسما نفتح مرارتي أفرع ولا يجي ميتي دي بسيف وبليس ربي أكنس سبلسين ودو ربي أكنس كانيزين وبليس وقم ربي خيتي دي بي أسرت إلام سنين أنسيك أبو خانين دور رب لما سيسيني أتي خانان دور يوني في نمتكو أرسيدي جراتي ولتي يونا ما خدرتو تاتي وبليس ربي سمو فتشون نمان خانر ودني أتي هو بتسينا خانر نما ولد درون هنگم تك ربي برج جبم تودا nama wal dhorkuun jaarsaa fi jaartii nama adda baasuun hangam takka akkasuma hiriyaa walii adda baasuun hangam takka rabbi biratti jibbamaadha maal duniyaa qofa akhiratti hoo maal akka ta'e siif galee ni jira obboleessoo arraba keetiin namatti hijiburraa dhorkuu qabda kana qofaa miti ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatamee jennaan namni muslimaa yaa ergamaa rabbii zinaani dalagaa jennaan dalaguun ni malaa je ilmi namaa akkasuma hatuunoo ni malaa jedhanii gaafatan hatuunis ni malaa jeen akkasuma duba ilmi muslimni tokko hijibuun ni malaa jennaan ergamaan rabbiillaa muslimni hin kijibuu jeen obboleessoo kijibaa yoo nama walitti dirte kijibaa yoo nama adda baafte akhiraa atii fi rabbii keeti ani wanni ni siidhaamu gama duubaati irratti dhaamse koo obboleessoo duniyaa fi akhiratti rabbii umrii teenya nagee nu haa baasu akkasuma galmee teenya warra harka mirgaatti fudhatu nu haa godhu kana qofaa miti yoo arraba keetiin nagee hin taane arrarraa kaasee arraba keetiin nagee ta'ee harka keetiinis nagee ta'ee siin jaa dhaamsa kiyya kuni inshallah fiidiyoon kun akkasitti tole abdiin qaba koomentii jalatti yaada keenyaa barreessuun dagatiin akkasuma gama chaanaala kiyyaati irratti na daawwachuun dagatinaa inshallah hundi keessanuu galatooma baay baay